nagaa oltanii olli bultiin keechan akkamni fayyaan keechanii jirtu jirra jenna. Kuni sagantaa ONN irratti darbuu sagantaa sona seenaa kan magaalaa Siyaatil irraa darbu waggaa ta'u ani Biraanuu Bal'aatii kan sagantaa kana dhiyeessu. Akkasumas keessummoota lama qabadheetoo dhufeetoo jira. Keessummoonni keenyas obbo Barbaadaa, obbo Daawit. Baga nagaan dhuftanii keessummoota keenya jenna. Har'a sagantaan nuyi fudhanneetoo dhufne waa lama qabanneetoo dhufne kan irratti mari'annu. Mariin keenyas tokko kora soodareerra ta'ee fi akkasumas immoo isumaan wal qabatee wanna yeroo ammaa kana bilbiltuu biyya keessatti uummata bal'aa saba Sidaamati irratti raawwatame walitti hidhatama kan qabu mari'an. Daawwattoota keenya yeroo ammaa kana kan waan ta'u isa kana lamaan kana ramadannee keechaa gulaallee uummanni biyya san keessa jiru sabni sablammoota jiran hunda rakkoon Oromoo irra gahaa ture akkasumas namoota biraatitti ce'uu tarkaaffii biraa fudhachaa akka jiru kan argisiisun waa'ee Sidaamatiinis wal qabatee kora soodareetti irratti kan raawwateen OBN immoo waan biraa jala buusee warra mormitoota ta'eetoo dhugaa qabsaa'ota haqaa irratti waan olola oofamaa jirus kan waqeecha waliin dhuganneetoo haasofna jenneetoo dhiyaannee jirra. Obbo Barbaadaa, mee calqaba waa'ee kora soodaree irratti deeme saniin eegallaa marii kana itti fufnee akka gaariitti keechaa waan sitti dhagahame maaliif kunis ta'ee eechaa kunis dhufee kan jedhu irratti nu dhiyaadhu Obbo Barbaada. Galatoomii Biraanuu affeerraa kanaafi korri soodareetti deeme kora guddaa adda bilisummaa Oromoo arfaffaa koraa bara 1976 boodaa jedheetti maqaa moggaafate. Korri suni deemuu duwwaa otoo hin ta'in yeroon korri sunitti deeme waa lama wajjin waan wal faallessu akkaataan ittiin deemee fi maqaan moggaafame sun waan rakkina huumu qabaatee mul'ata. Rakkinni sun yeroo tokko kora arfaffaa adda bilisummaa Oromoo isa guddaa kora bara 1976 boodaa kan jedhame sun dogoggora guddaadha qaba. Dogoggorri isaa maalinni addi bilisummaa Oromoo seenansaa uummata Oromoo keessatti isaa ta'u addunyaa fi uummata biyya sanaa biratti beekamaadha. Bu'urri isaa yoom akka ta'e akkamittiin akka ka'ee fi maal keessa deemee har'a akka ga'e namuyyuu quba qaba. Oromoon hunduu jechaa qooti. Dhugaadha addi bilisummaa Oromoo bara 1973 qawwee yookiin rasaasa elemoo qilxuu dhukaaseen calqabee 1976 ammoo sagantaa isaa baasee labse raggaasee labsee ifatti sochii calqabe. Bu'urri isaa Finfinnee keessatti dhoksaadhaan ta'ee akka ture waggaa 43 booda korri adda bilisummaa Oromoo ji'a waxabajjii darbee waajjira adda bilisummaa Oromoo Gullallee keessatti deemee akka ture
haasaa yudurii adda bilisummaa Oromoo obbo Daawit Ibsaa godhanirraa dhageenyee jirra. Kan biraa korri adda bilisummaa Oromoo arfaffaan bara 2017 Asmaraa Eertiraa keessatti deemee jira. Korri adda bilisummaa Oromoo kamiyyuu yoo ta'e kora miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi akka seera adda bilisummaa Oromoo koraaftaa irratti ulaagaa koraaftaa irratti kaa'ame yookiin mul'atutti qaamolee hirmaachuudhaaf mirga qaban hirmaachisee kan ta'u inni 2017 kora Eddisla jedhee Asmaraa Eertiraa keessatti Asmaraallee jechuun dandeenyu Eertiraa keessatti taa'e. Inni taanu waan kora adeemsammaa idda nagaadhaan karaa nagaa sagantaa adda bilisummaa Oromoo qabu hojiirra oolchuudhaaf biyya keessa galameen booda ulaagaa filannoo boordii filannoo biyya sanaa gaafatu guutuu akka dandeessisuu fi ji'a waxabajjii darbe sirnuma silaa korra adda bilisummaa Oromoottiin taa'uu qabuun bakki itti yaadame illee hanqatu waajjira Gullallee keessatti bakka bu'aan filannoo boordii Itoophiyaa argametti taa'e. Murteessee waan godhu kora isaa raawwatee ka'e. Sana booda otoon turin ji'ayyuu otoon guutin korri sodaree kun taa'e jechaadha. Kan nama gaddisiisu yeroon korri kun taa'e korri sodaree kun taa'e akkuman jedhee koroonni adda bilisummaa Oromoo tokkoffaan lammaffaan sadaffaa fi arfaffaan koroonni dabalataa immoo kan atattamaa barbaachisoo ta'an korri dheengaddaa Finfinnee keessatti taa'ee otoo jiru yeroo dhaaboliin adda bilisummaa Oromoo irraa kaleessa ba'anii faca'anis haa ta'u dhaaboliin biraa OPDO dabalatee tokkummaa uummata Oromoo tiksuuf jecha hanqinoota siyaasaa Oromoo qaban guutuudhaaf akka dandeessu jecha uummanni Oromoo tokkummaa dhaabolee siyaasaa gaafachaa jiru. Dhaabolee siyaasaa illee amma danda'anitti sana guutuudhaaf otoo tattaafachaa jiranuu korri sodaree itti waamame suni taa'e. Korri sun kora sirnaa miti. Kora tokkummaa uummata Oromoo gaaffii keessa galchu wareegama baasisuu danda'u. Injifannoolee amma yoonaa argaman wareegamoota amma ammaatti qabsoo uummata Oromoo milkeessuudhaaf ba'ame duubatti konkolaachisuudhaaf jiru kan mul'isu yookiin kan ta'eeti mul'ata. Anatti akkasittan ilaala. Akkanan ilaalu waan mootoon ta'in kanumatu ta'e. Dhugaarraa kan maqe bakka dhugaan itti jallatte. Dhugaa Oromoo silaa biyya alaa kanatti iddoo Oromoon hin jirretti iddoo Oromoo irraa fagoo ta'ametti akka barbaadame ta'amaa ba'ee dhaaba kanaa fi qabsoo uummata kanaa duubatti harkisuudhaaf tarkaanfiin guddaan badiin guddaan raawwachaa ba'uu duwwaa otoo hin ta'in gootonni qabsoo kanaaf of kennanii ba'an sadarkaa adda addaatti ciccita yookiin caccabiinsa adda bilisummaa Oromoo keessatti ta'e 2008 2078 fottoqoonsi gugurdoon kan ta'an wareegama uummata keenyaa fi qabsaa'ota gootota hedduu nu baasise. Isarraa barachuun dadhabamee biyya keenya keessatti uummata keenya keessa uummata keenyaa tokkummaa dhaabolee gaafachaa jiru keessatti adda bilisummaa Oromoo irratti adda bilisummaa Oromoo biraa dhaabanii
jeequmsa fuudhanii as ba'an. Immoo kan nama dinquu bakka sanarratti waan jeequmsaaf ta'u otoo hojjetanuu kora jeequmsaa kora garaagarummaa uumuu danda'u. Uummata Oromoo jidduutti rakkina garaagarummaa bal'aa uumuu danda'u. Egirii kan sana caalutti illee garaagarummaa duwwaa yoo ta'u ta'in kan sana caalutti illee tarkaanfachiisuu danda'u. Qabsoo wareegamni kun itti kanfalamee iddoo kana ga'ame dhiigni guddaan itti ba'e duubatti deebisuu danda'u. Otoo deemsisanuu tokkummaa Oromoo fi gargaara tokkummaa Oromootiif hojjannaa jedhamee immoo irratti lallabame. Egirii akkan dheeraan fudhannee fi namni ittaanu yeroo dheeraa akkan hin gubnee fi namni ittaanu Daawit Da'aa sa'een booda yookiin gaafii taanu yoo ati qabaatte ittan deebi'aa korri sun walumaa galatti kan ittiin keessaa ba'u mata marsaa kana korri sun kora dabaa kora dhugaarraa maqe kora seeran mallee dhaaba jirurratti dhaaba biraa hundeessee maqaa faallaa akka sirna biyya sanaatti akka sirna filannoo boordii Itoophiyaatti illee masaanuu maqaa wal fakkaatu moggaafatee as ba'e danqaa guddaa qabsoo Oromoo keessatti uumuudhaaf jiru kora dabaa fi kora shiraan guutame. Dhuguma qabsaa'onni amma bu'uureessaa adda bilisummaa Oromooti jidduutti itti makamanii hoogganoonni sadarkaa adda addaa si'a tokko yeroo tokkotti hayyu duree dhaaba adda bilisummaa Oromoollee ta'ee wareegama guddaa namatti kanfalee sadarkaa adda addaatti hoogganoonni keessatti hirmaatan waan sana keessatti daba kana hirmaatanii raawwachuu jechaan dhugaa dubbachuudhaaf akka Oromootti dhugaa Oromoo irraa maquu duwwaa osoo hin ta'in dugda duubatti abdii namuurraayyuu akka dhabamu uummanni kun eenyuyyuun abdachuu akka shakkii keessa jiraatu kora godhee raawwate jedheetaniin ilaalaa waan itti taanu immoo gaafiitti aanee dhiyaatu hin deebi'a. Ulfaadhu obbo Barbaada. Obbo Daawit, egaa akkuma dhageechee obbo Barbaadanii korri kuni kora shiraan uumame malee uumamti isaayyuu handiinan hojjetame jedhee dubbatee jira. Mee dhiyaadhu yaada akkamii qabda? Ilaalchi kee maali waa'ee kanarratti? Tole bire galatoomi. Gaaffii na gaafatte kanatti dhuguma gaaffiin kun gaaffii barbaachisaadha. Maaliif barbaachisaa yoo ta'e haaluma ta'e irraatii fi namni akka dhuunfaatti illee haa ta'u akka uummataatti akka sabaatti qabsoo uummataa keessatti maal fakkaata kan jedhurraa hundaa'u fakkaata. Dhimma kana an akka kootti akkamitti ilaala Oromooni dhimma siyaasa maqaa irratti wal dorgomuurraa dhimma hojii irratti yoo wal dorgome irra gaariidha jedhee yaada. Kana jechuullee immoo kan dadhabsiise maali? Oromoon tokko akka fedhii isaatii fi Oromoon akka Oromummaatti, akka namummaatti, akka jaarmiyaatti akka barbaadetti of ijaaruun mirga isaati. Garuu immoo jaarmiyaan tokko jaarmaa uummata itichu qaama qabsoo uummata kanaa kan fuulduratti adeemsisu kan hin sakaanne kan waliin sakaanne kan wal fuuldura hin dhaabsisne qabsoo sadarkaan Oromoon waggaa 150 irratti gootee dhiigonni baay'ee irratti dhangala'an kana sadarkaa guddaarra geessifattee qabsoosaa sadarkaan kanaan ga'e kan sadarkaa kanarraa gara tokkotti gara biraatti ceesisuudha. Qabsoo kana qabsoo siyaasaa, qabsoo hidhannoo waa hundaa kana godhaa bahee qabsoo sadarkaa isaa fidatee qabsoo sadarkaa dhumaarra sadarkaa kana irratti yaada faallaa wal fuuldura adeemu wal dhaabbachuun gaarii natti
maaliifuu naan jette tokko paartonni siyaasaa yoo hojii isaa irratti wal dorgoman Oromoon madaalee hojii isaatiin Oromoon qabsoo Oromoo irratti isa kamtu gaarii akka ta'e maaltu jecha akka jirullee ni beekaa ni madaalaa jiru. Kana yeroon jedhu Oromoon qabsoo isaa hin beeku jechuu kooti miti. Yeroon argaa jiru paartota Oromoorra Oromootudha. Paartota Oromoo ani Oromoodhaafan ta'ee jedhan sana isaanirra dhimma warruma paartii jiran sana keessa warruma paartii liidarii godhanirra ummatichadha. Paartiin sun maal akka ta'eef, liidariin isaa maal akka ta'eef, kaayyoon isaa maal akka ta'e illee beekaa jechuudha. Kanaaf ummata keenya sadarkaa kanatti sadarkaa siyaasa jabinaan sadarkaa siyaasa jabinarraa jabaatee siyaasa biyya Itoophiyaa sanaa fi Horn Afrikaa fi addunyaa keessatti sadarkaa sanatti siyaasa isaa geessifatee moo'e. Sammuu ummata kanaa beektee haala kanarra siyaasa laalaa jiru kanaan paartoliin maqaadhaan wal dorgomuu fi hojii irratti wal dorgomuu maqaadhaan wal dorgomuu fi qabsoo ummatichi sadarkaa kanaan geeffate wal fuuldura dhaabbatanii qabsoo kana sadarkaa xumuratti godhuun wal ta'anii wal qarqaaranii sadarkaa tokkotti tarkaanfachiisuu irraa yaadaan maqaadhaan wal fuuldura dhaabbachiisuu kan danda'u jedhee tanan laalaa. Kuni akka nama tokkotti yeroo ilaalu ummatichaaf bu'aa hin buusu. Qaama qabsoo adeemsisu sanaaf illee bu'aa hin buusu. Maaliif qaamni qabsoo siyaasaa adeemsisu tokko qaama sammuu ummataa hordofuu qaba. Wanna ummatichi fedhu laaluu qaba. Tilmaamee hubatee yoo danda'an qaama qabnu sammuu ummataa kan caalu hin jiru amma danda'ame qaama sammuu ummataa wajjin kan wal madaalu ta'ee waa deeme gaariidha. Kanaaf dhimmi sodoreetti ta'e kun duraan durseeti ummanni Oromoo ani akka daawwititti eenyumtu namaa Oromoo miti dhaloota ilmu Oromoo ta'e tokkoo miti. I think waaqeffataan illee haa ta'u Kiristiyaan illee haa ta'u Islaamaa haa ta'u seexana mas jedhamu kana Oromoo bilisa ni baasa yoo ta'e qabsoo Oromoo sadarkaa tokkotti ni ceesisa yoo ta'e isuma seexanuma jedhamu sana dhimma Oromoo tarkaanfisiisanaan wannan fuuldura dhaabbadhuuf hin jiru. Garuu amma kun maal fakkaata? Yeroo ammaa kana keessatti yeroo qaamni diinaa dhimma Oromoo irratti halkanii guyyaa hojjechaa jiru kana keessatti Oromoon of keessatti deebi'ee kan uummata illee burjaajessu kan ofiif illee wal fuuldura dhaabsisu adeemsisuun yaada faallaa ta'e wal fuuldura dhaabbatu godhuun gaarii miti. Tokko uummanni kun ni beeka eenyutu maal akka ta'e ni beeka. Abbaa mucaa isaatii maqaa baasa. Ollaan beekee, gosni beekee, biyyi beekee maqaa isaa ittiin waamaa jiru tokko iddoo namni sun otoo hin du'iin namni sun otoo jiru yeroo isin jedhu nama kana akka qabsoo uummataatti qaama qabsoo uummataa maqaa kana maal akka ta'e dhiigni irratti bu'e dargaggoonni irratti du'an beektee uummanni irratti cabee dandamatee siyaasa isaa sadarkaa amma geessifate kanarratti akka maqaa nama tokkotti yeroo fudhattu hangosni itti waamu kan biyyillee itti waamu tokko otoo abbichi du'ee biyyee keessa hin galin maqaa nama sanaa fudhatee ani kanaa jechuu fakkaataa jechuudha. Kuni gaarii hin dhufu. Yeroo kanatti yeroo Oromoon wal fuuldura dhaabbatu yeroo Oromoon illee maaltu adeemaa jiraa waliin jedhu jedhee ijaan hamaa wal ilaalu otoo hin ta'in qabsoo isaa dandamachiisee sadarkaa amma geessifateerraa sadarkaa biratti tarkaanfachuudhaaf yeroo irra adeemu irratti wanni akkanaatu kun anaan akka nama tokkotti na gaddisiisallee sirrillee miti jedhee kana yaadaa jechuudha. Ulfaadhu Obbo Daawit. Egaa akkuma obbo Barbaadnis kana tuqe Obbo Daawit illeen
waan bojoon jiran natti fakkaatan warreen argitee soodariitti walgaan kun dhugumaan waan jaalatan tokko maqaa waafachuun akka abbaati. Waan jaalattu waan ta'eef. Jaalala irra mooyyuu odoon ta'in kun waan biyyaati. Wanna jaalatan maqaa moggaasuun hanuma Oromoon qabduudha. Haa ta'ullee malee imaammannii fi hojiin deematoo jiru uummata Oromoodhaa sakaaluu fi karaa malee deemsisuu naannoo tokkorraa naannoo tokkotti akka qaxxaamuranii hojii ofii wajjin hin hojjennilleen wal sakaaluu. Toora tokkorratti waa tokko gochuudhaaf akka as miliqee achi miliqee diina jalaa baanetti diinaaf karaa kennanii ofiif miila wal jalaa butuudhaa jedhanii too dubbatanii too jiru. Haa ta'u kaa itti deebina mee amma immooyyuu sanumaan wal qabatee too waan ta'e tokko ilaalatoo jirra. OBN irratti natti fakkaate namoonni waanii imaammata tokko lafa kaa'anii burjaajin uummata keenya irratti uumuudhaa dubbii dubbataatoo jiru. Mee akkamitti ilaaltu waan kanas? Obbo Daawit sumarraa hin eegalamma. Waan kana mee maal sitti fakkaata? Wanni warreen kun achitti ba'anii haasa'an kun. Yaadda. Naan galle wanna OBN atitti kun jira. Sitti deebi'a. Okay. Obbo Barbaada, mee wanna kanarratti waan tokko nu ibsi waan kana maaliifi jarri kuniin uummata siyaasatii nama barataadhaa ogeessa jennee yoo nu laallu dhaaba tokko irratti isaan fokosii godhanii duula ala kanarratti itti duulaa turan deebi'anii biyya keessatti immoo duuluma san kaasuudhaan wanni isaan deemaniif kun maal sitti fakkaata? Kanaan waliin qabatu wanna soodaree saniiti. Gaariidha. Dubbiin wal qabata. Mee kan marii OBN irratti ta'e ittiin dhufaa waanuma duraan calqabnee amma Daawit irratti dabale kana keessaa cuunfinee baanee isa kanatti tarkaanfadha. Maddee ishiin waan duraan irraa dubbanne waanuma korasuu irraa qulleessee gamanatti ce'a. Ilaa korri soodaree amma irraa dubbanne sanaan waan dhumuu miti. Waan kora soodaree irratti hojjetame suni seenaa xurii seenaa qabsoo Oromooti. Xurii dhugaa Oromootillee kuuma adeemsi sun. Maaliifin addi bilisummaa Oromoo abbaan fedheyyuu haa bu'uureessu namni gaafa dhaaba adda bilisummaa Oromoo duwwaadhaa miti. Gurmuu tokkotti yookiin dhaaba tokkotti gaafa itti misoomsamee yookiin miseensa itti ta'ee qaama sanaati. Hoogganas ta'uu danda'a akka sadarkaaf dandeettii isaatiif fedhii isaatiif akka hirmaannaa isaatiitti. Bu'uureessaas ta'uu danda'a. Akka fedheenuu haa ta'u gaafa dhaaba sana keessaa ba'e yoo gantummaadhaan ba'e ganee ba'e jechaadha. Gantuu ta'ee ba'a. Yoo jeequmsaan ba'e jeeqxuu ta'ee ba'a. Yoo waliigaltee dhabuudhaan ba'e waliigaltee dhabamirraayyee ba'a. Kanaaf warri sodoree irratti wal ga'anii uuman adda bilisummaa Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin taa'anii waan kana hundayyuu of keessaa qabu. Kaan isaanii haala qabsoo rakkina qabsoon qabdurraa wal diddaa fi wal dhibdee jirurraayi qooda guddaa utoo qabanu fakkeenyaaf akka obbo Galaasaa itti dadhabee qooda guddaallee gumaachee sadarkaan qabsichaalleen fuulduratti akka tarkaanfatu itti dhama'ee takaallaa dhiibbaa diinatii fi rakkina keessaa kan ka'e dadhabee keessaa ba'e. Gaafa inni keessaa ba'u hoggana sirnumaan taa'anii kora waliigalteedhanis haa ta'u waliigaltee malees haa ta'u garuu immoo kora sirnaa taa'aniiti aangoo walirraa fuudhan. Otuma wal bira jiranuyyuun ba'anii qaama ce'umsaa ta'anii ba'an. Qaama ce'umsaa ta'anii akka dhaaba jaarmaa mataa ofii godhatanii ba'an.
qaamni ce'umsaa immoo adda bilisummaa Oromoo wajjin natti fakkaata 2014 qabee gaafa walii galee walitti adda bilisummaa isaa haadha wajjin naa samma jiru kana wajjin naa walitti deebi'u immoo dhufanii deebi'anii otoon turin toonoliin cabsatanii keessaa ba'an. Warri kun qaama tokko. Achuma keessatti achi keessatti qabsaa'onni baay'een jiru. Kan akka obbo Moosisaa fa'aa namoonni biraas warri qooda guddaa gumaachan qabsoo kana gantummaadhaan otoo hin ta'in rakkina qabsoon qabduun akka tokkotti kan ba'anii dhaaba biraa uummatanii yookiin akka biraatti hala turan. Inni kaan dhaaba Jeneraal Waaqoo Guutuu keessaa yaa'a sanaati. Inni kaan dhaaba IFLO Jaarraa Abbaa Gadaa keessaa kan dhufe. Inni kaan immoo jeequmsa 2008 ba'e uumame keessaa adda bilisummaa Oromoo yookiin jijjiirama maqaa jijjiiramaatiin kan fottoqee ba'e keessaa warra waliin ture achiyyuu ba'e iddoo kudha meeqatti caccabee keessaa warra ba'e. Cabiinsa adda bilisummaa Oromoo keessatti ta'e keessaa dhaabni tokkummaa jijjiirama inumaa cabaa inumaa rakkinarra bu'aa. Cabiinsa fottoqiinsa adda bilisummaa Oromoo keessatti ta'e keessaa inni yakkaa fi madaan guddaan fottoqiinsa adda bilisummaa Oromoo keessatti 2008 ta'e. Jaarman jijjiiramaa fuudhee ba'e. Wareegama guddaa kan kanfalchite. Seenaa xuraa uumee kan darbe. Maaliifan kana dubbadha barri kun dheeradha. Akka Oromootti dhugaa miciriqsinee dubbachuu dhabuu keenyatu dhugaa walitti himuu dadhabuu keenyatu cubbuu keenya guddaa. Cubbuu kanatti hunda isa badii godhe duwwaa otoo hin ta'in kan itti faalamu, kan itti himatamuu fi kan itti gaafatamu warra dhugaa lafa jiru baasee dubbatee akka duudhaa Oromootti lakkisi balleesse yakkasitu godhe jedhee himuu dadhabee keessa keenyatti baannee warri taa'e kunis itti gaafatama. Kanaafuu waan kana ifatti irraa dubbachuu barbaada. 2008 jaarmaa duwwaa miti kan cabe. Warri jaarmaa sana fottoqsee ba'e qomoo keenya tokko guututti fudhatanii ba'a. Qomoo Oromoo tokko naannoo tokko qomoowwan Oromoo warra biraarraa fuudhanii cabsanii fuudhanii ba'an. Cabiinsa sanaan jeequmsa guddaatu raawwate, dhiiga guddaatu dhangala'e, badii guddaatu raawwate. Warri kun adda bilisummaa Oromoo hin ganan malee keessaa ba'anii jedhaman. Dhugaa dubbachuudha. Warri biraas jiru keessatti warri gantummaadhaan keessaa ba'an hin jiru. Warra kanatu walitti dhufee amma adda bilisummaa Oromoo jedhee dhaabbate. Sirni adda bilisummaa Oromoo jaarmaa tokko keessaa seerri adda bilisummaa Oromoo sagantaan isaas hin jira, seerri isaas hin jira. Akka jedhutti namni dhuunfaa tokko osoo ba'e, gareen tokko osoo dhaaba tokko keessaa cabsee yoo ba'e sirna ittiin adabamu. Yoo deebi'uu barbaade sirna dhaabatti ittiin deebi'u qaba. Fottoqii akka seera adda bilisummaa Oromootti fottoqiinsa uumuun yakka guddaa nama gaafachiisa. Isa kanaan otoo ittiin gaafatamin haalli ittiin wal gaafatanuu hin jiru. Akka Oromootti dhugaa dubbannee situ yakke waliin hin jennu. Yakka daraawwanneen booda deebifnee dogoggoree yakke jennee yakka ofirratti fudhachuu hin dandeenye. Yakka keenya yakki nuti goonu qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti yakki ta'e hunduu nama dhuunfaa yookiin dhaaba kanarratti akka dhaabaatti duwwaa ta'ee miti. Uummata Oromoo waliigala irratti ta'e. Nama lubbuun jiru duwwaa irratti miti kan ta'e. Yakki sun nama lubbuun jiru qabsaa'ota lubbuun jiran duwwaa irratti miti kan raawwate. Qabsaa'ota haqaan gaafa elemoon rasaasa duraa dhukaasee calqabee
qabsaa'ota mirga Oromootiif gaafa Oromoon elemuun rasaasa duraa dhukaasu durayyuun dhimma Oromootiif mirga Oromootiif wareegaman hunda irratti waan hojjetamedha. Kanaaf sirnan malee yoo adda bilisummaa Oromoo barbaadan adda bilisummaa Oromoo akka jiraatu yoo dhuguma jaalala qabaatan amma tokkoon isaanii duraanuu nutuu bu'uureesse warra bu'uureessinee nutuu bu'uureesse adda bilisummaa Oromoo keeti waan obbo Leencoon Galaasadhaan jedhee dhageenye jirra kora sanarratti situyyuu gaafa dirree gaafa dhugaa hayyu duree dhaaba kanaa ture kan tokkummaa dhaaba kanaa huumu si ati nuu qabi adaraa galfata irratti kennaa jedhan eenyutu kora achitti gaafa Galaasan bu'u hayyu dureen dhaabaa amma jiru kunis idduma sanatti filatame Finfinnee keessatti dhufee miti kan filatame dirree rakkinaa keessatti hayyu duree ta'ee filatame koratu taa'ee fili kora sirnaatu taa'ee fili kora Galaasanuu keessaa hirmaate obbo Leencoon amma akkana jedhan kana amma kana kaasanii situ warra nama dhugaatii jedhanii isa kaan dhugaa dhabsiisan immoo jechuma kana keessatti waan lama waan wal faallaa tokkummaa Oromootiif situ hojjeta jedhanii waan tokkummaa Oromoof haalleessu gaafa Galaasaa iddootti bu'u dirree rakkinaa keessatti gaafa inni koraan aangoo gadi dhiisu hayyu durummaa gadi dhiisu aangoon jedhamtu namni aangoo jedhee lakkaa aangoon jedhamu dirqama hayyu durummaa gadi dhiisu akka gadi dhiisutti gadi dhiisu hayyu duree nama dhaabaa kana hoogganus achuma dirree rakkinaa sana keessatti filata hayyu duree nama dhaaba kana hoogganu idda gaafa sanaati rakkina meeqa keessa mar'imaan hidhatee qabsaa'ota isa wajjin lafa wajjin nama tokko irraa naa dubbannu waan qabsaa'ota hundaa dubbanna hayyu duree dhaaba tokko naa kaafuu warra jalatti hojjetan hoogganoota isaaf miseensota taasin kaafu mar'imaan itti hidhatee rakkatee biyya nyaatee itti hidhamee sana boodayyuu bulluqa meeqa keessa ba'ee qabsoo namni dadhabee hunduu irraa baqate warra dhadeebi'anii adda bilisummaa Oromoo maqaa isaa hammatan kun irraa baqatanii jiruu akka adda addaatti horatan hayyu duree nama jiru kunuu fi qabsaa'onni isaa wajjin afan ciniinnatanii biyyeetti nyaatanii dhaaba kanaan asiin ga'anii warri biraa har'a akka irratti wal saamuuf carraa kennan uummata Oromootiif duwwaa dhaaba kana eeganii tiksanii wareegama kaayyoo wareegama qabsaa'otaa eeganii galfata kan Elemoo Qilxuufaa kan Taaddasaa Birruufaa kan Guutamaa Hawaasufaa kan Nadhii Gammadaafaa kan Magarsaa Bariifaa kan Baaroo Tumsaa fi kan warreen biraa hundaa kan Gadaa Gammadaa fa'aa iddasii ijoollee kikichuutti dhumte maqaa dhaaba kanaatiin dhumte akka Gaaddisaa Harqasaa fa'aa akka Jaagamaa Badhaanee fa'aa kanneen kumaatamaan lakkaa'amanii dhumne galfata isaanii tiksee warri har'a Finfinneedhaan adda bilisummaa Oromoo ga'e qooqa fi rakkina guddaa keessatti achiin ga'e. Galaasan hoggana sirnaa ta'e Daawid hoggana sirna malee ta'uun hin danda'amu. Kun immoo nama wallaalarraa miti kan jedhan. Obbo Leencoo beekaa Oromoo qabu. Qabsoo kanatti keessattiyyuu yeroo tokko hayyu dureewota jiran qabsaa'ota jiran hunda irrattuu mataarraa mul'achaa ture. Irraa dhaga'an. Kun hedduu waan nama gaddisiisu. Kanaaf Oromoon kana hubachuudha qaba. Tokkummaa gara tokkoon diigaa waan tokkummaa diigu ifatti yaa'ii godhanii hojjechaa adda bilisummaa Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromoo moggaafatanii sirna filannoo irratti danqaa ta'uuf uummata Oromoo wal dura dhaabuudhaaf otoo hojjetanu tokkummaa uummata Oromootiif hojjannaa jedhanii dhaadachuun fakkeessiidha. Isa kana uummanni kana maaltu kana godha? Dhugaa uummanni Oromoo akka Oromootti Oromoon dhugaa dubbachuurra bukkee kaatee wal sossobuu. Miciriksee si balleesse dhugaan iddoo kana jirti jedhee dubbachuurra
sobaaf sossobbaadha wal baatee har'a ga'uusaatu dubbiin itti qaccarsee adda bilisummaa Oromoo iddoo lamatti tiranii adda bilisummaa Oromoo dhugaa kun omaa dhoksaan qabu. Addi bilisummaa Oromoo seeraa sirnaa kan dhugaa kan gaafa duraa gara saasin duraattiin dhokaatee sagantaan itti ba'ee seerri itti tolfame adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa hoggamu. Kun omaachi qabii as qabii gurraacha fadiin qabu. Kan kanaa ala anaatu adda bilisummaa Oromooti jedhu hin sobu. Sobu. Kan hubachuu qaba. Addi uummanni Oromoo akkanatti dubbachuu qaba. Inni kun hubatamuu qaba. Leencoon bu'uureessaa ture Galaasan bu'uureessaa ture bu'uureessaa duwwaa otoo hin ta'in itti cabee biyyeetti nyaatee biyyee keessatti gangaleetti itti madaa'ee itti dhukaa itti madaa'ee itti rakkatee itti qooqeera. Qooda guddaas kenneera Galaasan hoggana keessatti. Isa wajjin duwwaa otoo hin ta'in hogganoonni baay'een innarra lubbuudhaan jira. Kanneen dhugaa sanaan wareegaman immoo baay'ee. Eenyuyyuun gaafa adda bilisummaa Oromoo keessaa dhiibamee isaa ta'u quufee yookiin ofii isaatiin rakkina uumee xurii mataa isaatiin bahe miseensa adda bilisummaa Oromoo miti. Isa walitti hafetu rakkinaan isaa ta'u hanqinaan isaa ta'u isa walitti hafetuyyuu adda bilisummaa Oromoo. Galaasan gaafa achi keessaa ba'ee adda bilisummaa Oromoo miti qaama ce'umsaa jedhee uummatee zaasee qaama ce'umsaa. Leencoon gaafa ba'e marii jedhee uummatee ODF jedhee uummatee dhume adda bilisummaa Oromoo miti. ODF har'a immoo OPDO. Dhugaadhuma kana walitti dubbachuu barbaachisa. Jeneraal Kamaal Galchuu OPDO ture. Adda bilisummaa Oromoo ta'e amma gaafa tajaajileetti galata qaba. Gaafa adda bilisummaa Oromoo diigee jijjiirama ta'ee ba'een qabee immoo jijjiirama ture waan biraa ture amma immoo PBO'dha PBO amma dhaabatti jiru kana. Daasee dhume adda bilisummaa Oromoo miti. Warri kun uummanni Oromoo amma isaan itti maal jedhu miti. Oromoon isa kana gaafa waan tokkummaa Oromootiif dubbatan tokkummaa Oromoo jechuun waggaa meeqa lallaban. Koloneel Lamuu Qixxeessaa otoo tokkummaa Oromootiif boodu. Waan maanguddoonni waldaa Maccaaf Tuulamaa hundi isaanii otoo tokkummaa Oromootiif himmaan buusanuu dhumanii qixxaa'a. Garuu akka kanatti tokkummaa hin malu. Tokkummaan kan uumamuu danda'u dhugaadhaan. Dhugaa dubbachuudhaaf, dhugaa himuudhaan, dhugaa walitti himuudhaan, atiin sobda, hin shirta, dabaan deemta jedhanii walitti himuudhaan. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo warra adda bilisummaa Oromoo keessaa akka fedhattuu ba'e. Yoo adda bilisummaa Oromoo ta'uu barbaade adda bilisummaa Oromoo jedhutti dhiifama gaafate. Yoo namni illee irratti miidhaan raawwatan yoo jedhame immoo akka silaa sirnaatti dhaabni iyyuu dhiifama gaafatee deebisuu danda'a. Yoo akka malee namni miidhaadhaan otoo hin beekamin badhee adda bilisummaa Oromoo keessaa dhiibame. Abbaan fe'iyyuu seera adda bilisummaa Oromoo keessatti wareegama fe'iyyuu yoo taate kan faluudhaaf itti kakkate hundu. Kakuu sana cabsee iddoo fe'e taa'aa ba'ee har'a warra kakuu heegee asiin ga'e. Kan Tasfaa'uun Camadaa biyyeetti nyaate. Ijoolleen doktoroonni meeqa magaalaa Asmaraa bulluqa Asmaraa keessatti waa meeqa taate bulluqa biyya ormaa keessatti waa meeqa taate har'a ittiin burraaqu sirrii miti akka Oromootti kanoo walitti himuu baanne baay'ee rakkisaa. Kanaaf seerri adda bilisummaa Oromootti isaan ittiin deemuu danda'a maqaa adda bilisummaa Oromootiin deemuu danda'a yoo deebi'anii dhiifama gaafatanii adda bilisummaa Oromootti deebi'an miseensummaatti deebi'anii naquu duwwaa. Kan kun beekamuu qaba. Inni kaan yaa'ii sanarratti dogoggora ta'etu jira. Dogoggorri sun tokko warri yaa'ii sana deemsee fi warri biraa waan raawwatan akkuma jiru ta'e addi bilisummaa Oromoo mataansaa dogoggora qaba. Yaa'ii sirna dhabeessa akkanaatti bakka bu'aasaa ergee keessaa hirmaata. Addi bilisummaa Oromoo mataansaa jaallee obbo Ibsaa
ergee keessaa hirmaate. Jarri tokkummaa walitti uumuudhaaf dhaaboliin lamaan qaamni ce'umsaa fi abaawoon tokkoome tokkummaa walitti uumuudhaaf otoo ta'e yaa'iin sun korri sun rakkina hin qabu. Daawud dhaqee ibsaan dhaqee addi bilisummaa Oromoo akka jirutti hoogganni isaa dhaqee achi taa'uu rakkina hin qabu. Wal jajjabeessuudha sirrii. Garuu shira yaa'ii sirna mallee adda bilisummaa Oromoo akka nama jedhee kanatti wareegama qabsaa'otaa irratti shira hojjetame. Shira hojjechuuf kora taa'e. Keessa dhaqee bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo taa'ee otoo arguu haasaa godhee deeggaree achi galuun addi bilisummaa Oromoo mataan isaayyuu dogoggora guddaa raawwate. Isa kanaanin keessaa ba'a. Ammanuma dubbadheen keessaa ba'a. Kan yoo sitti dheeressuu baadhe kan OBN tan dhufa. OBN wanti godhe mariitu ta'e. Marii jaarmolee hayyoota Oromoo lama itti hirmaachiseetu iyyuu marii addaa dhimma Oromoo irratti jedhamee taa'an. Mariin sun rakkina qabu. Marii akka mariitti taa'ee dhaaboliin Oromoo waliin mari'achuun rakkina miti. Adeemsa achirratti deemu immoo rakkinan irraa argan jechaadha. Marii sana mariin deemuun sirriidha. Rakkina irraa arga. Rakkinni isaa tokko waan irraa dubbanne adda bilisummaa Oromoo lamatu achi taa'e. Adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaatiin achi taa'e. Innamma sodareetti yaa'ii godhatee maqaa adda bilisummaa Oromoo moggaafatee immoo obbo Moosisaadhaan bakka bu'ee taa'e. Lachuu adda bilisummaa Oromoo jedhanii haasa'an. Dhimmi isaaniitu falmii kaasee marii sana keessatti. Damni achi calqabde jecha wanti damni sodareetti hojjetamte dhuftee marii sanarra marii duratti isaan barcuma isaan duratti waliin ta'an gaafa duraa waliin ta'an irraa calqabde. Kan biraa marii sana keessatti akka OPDO'n deeggaramu dhaaboleen hunduu OPDO deeggaru akka qaban. OPDO'n dhaaba biyya bulchu waan ta'eef dhaaba Oromiyaas bulchu waan ta'eef akka deeggaran waan cillaaf katetu haasa'an. Dhimmi Oromoo tokkollee hin kaane. Gaazexeessaan marii sana gaggeesse dhimma Oromoo hin kaafne. Hayyoonni marii sana irratti hirmaatan dhimma Oromoo hin kaafne. Bakka bu'ooleen siyaasaa marii sana irratti hirmaatan dhimma Oromoo hin kaafne. Lakkinnaa waliin mari'annee waan Oromoo dubbachuu keenya nuti Oromoodhaa nuun jechuu danda'u marii keenya kana dhagaan. Lakki akkasii miti soba. Dhimma Oromoo ammatti dhimmi Oromoo jechaan dhimma Oromoo hidhamaa jiru. Manni dhaanqatee sanqalleetti guuramaa jiru. Corroqa keessa ciisaa jiru. Haadha manni itti gubatee corroqa roobaa keessatti halatti da'aa jirtu. Uummata keenya manni itti gubachaa mana wajjiniin Gujii keessatti gubachaa jiru. Uummata keenya Wallaggatti akka malee waraanni irra dhaabbatee ajjeesaa jiru. Karaa adda addaatti jiddu galaa fi iddoo adda addaatti sadarkaa waan ammarraa dubbannee fi gaditti raawwachaa jiru. Tokkoon kaafu. Akkaataa ittiin OPDO wajjinii walii galee hojjetan akkaataa ofii isaaniitii waliin ta'anii kun waanuma kaleessa keessa darban otoo uummanni Oromoo du'aa jiru waan biraa haasa'uun hin danda'amu. Sirrii miti. Otoo inni kaan du'aa jiru, otoo inni kaan hidhamaa jiru tokkummaan eessaan dhufa? Warra biraa mo'achuun eessaan dhufa? Warra biraa dhoksanii akkasitti warra biraa dhoksuudhaaf fakkeessidhaan waliin taa'uuf waan walii galtee qabaatan fakkaachuun sirrii miti. Sirriitti beeka alagaan waan nuti keessa jiru. OPDO keessa Abintu jira. OPDO keessa Amaaratu jira. OPDO Oromoo miti jechaan jiru. Garuu itti seenanii kan jeeqaa jiran fonqolchi kanaan dura irraa dubbachaa turre. Fonqolchi dura calqabame gaafa Saaminoo Tsiggee nama ajjeesu hogganoota isaanii ajjeesu isaanitti mul'ate malee dura calqabame.
kana Oromiyaa keessatti wanti hojjetamaa ture too fonqolchisuun raawwate kuusaa abintu nutti dhoote. Abin immoo karaa OPDO keessaa nutti hojjete. OPDO hunduun beekaan beeku dammaquu qaba isaanii fuu dubbanna. Isa kanarraan dubbanne hin mari'an hanqinni isaa tokko kana. Inni kaan hayyootatu achirraa haasa'e. Hayyuu tokko maqaan isaa Hasan jedhama. Sirriitti yaadachuu hin dandeenye amma inni tokko Buzaayyoo Daggafaati. Hayyoonni kun waanuma hogganoonni sun godhan dhugaa kana isaan niwutiraalidha. Hayyuu jechaan waan dhugaa, waan nama araarsu, waan lafa jiru dubbachuu. Waan dubbatanii harka rukuchiifatan miti. Isaan kan irraa haasa'an tokko ta'uu diddanii gaafa dhuftanii qabdanii akka isin hin teenye maal goonee kan jedhu duwwaa. Rakkinni Oromoo achi miti. Hayyuun yeroo kanatti waltajjii akkanaatti ba'ee waan iddisida jenne dhumaatii Oromoo irraa, du'aatii Oromoo irraa haadha corroqa keessatti man itti gubatee deessu irraa hin dubbanne si akkanatti baay'ee rakkisaa. Hayyummaa sana guutuun hin rakkisa. Kan biraa wanti kaasee bira darbuu barbaadu cufeen bira darba. Wanti kaasee bira darbuu barbaadu waan haaromsaa haasa'an. Haaromsa OPDO keessatti godhame leellisaniiti haaromsa dhaabolee biratti akka hin jirre kaasan. OPDO hin haaromne. OPDO barcuma wal jijjiirte. Otoo OPDO keessa haaromsi jiraate dhumaatiin nama keenyatu dhaabbata. OPDO haaromsa ittiin ibsate bakka bu'aan OPDO addee caaltuu nama jedhamtu tachi ture tokko hin dhaadatte. OPDO dhaaba injifannooti jedhe. Waanuma kana faallaa immoo si'a tokkotti dubbatte. Injifannoon argame kan uummata Oromooti jedhe. Injifannoon argame kan uummata Oromoo ta'e OPDO dhaaba injifannoo ta'uu hin dandeessu. OPDO nuti beeknu amma gaafa ijoolleen dhiigatti dhangalaaftee sadarkaa marra jirru kanatti dhufaniitti OPDO qabsoo jaamsuudhaaf hojjette. Nama amma dhume jennee himannu hundaa isaantu ficcisiisa. Namni biraan jiru. Lubbuu Oromiyaa keessatti dhangalaate hundaaf OPDO'tti itti gaafatama. Garuu immoo gaafa iddoo kana geenyu meennaa hafu egeree jedhameeti bira darbamee iddoo kana dhaabbate. Har'allee akka waan isaan jijjiirama fidanitti dhaadatu. OPDO'n dhaaba injifannootii miti. Ni tokko kana. Haaromsa keessa jira jetteeti kan biraa haaromsa keessa jira waan jedhu kaafteti namni maayidhamaa gaafii dhaabolee nama tokko irraa bukkeedhumatti irraa tuttuqaniif akkas irraa haasa'uu hin dandeenye isinni kaaseen jira irraa tuttuqaniif nama 14,000 OPDO keessaa tarkaanfii itti fudhanne jette. Fakkeenya tokko kantiibaa nuti Naqamteetti hidhame jedhee irraa dubbanne kaafte. Waan ummata nama hidhamuun dubbatinaa jette dubbachuun barbaachisu jette. Yakka wantoota hidhama miseensa dhaabaa ta'anis yakka raawwataniif hojjetan hidhamuu jette. Ani kan as jiru kun nan beeka namoota qulqulluu akka hidhan namni isaan hidhan hunduu nama adeemsa isaanii shira isaan hojjetan mormu miidhaa ummata irratti raawwatu dubbatu duwwaadha hidhu warra of keessaa hidhan kantiibaa magaalaa Naqamtee dabalatee warra hiriira isaan irratti adda bilisummaa Oromoo irratti qindeessan lakki nageenyaaf tokkummaa keenya in ta'uu jedhanii mormanii fi tarkaanfii dabaa ijoollee nama uummata Oromoo qulqulluu irratti isaan fudhachuudhaaf karoorfatan in fudhannu jedhanii morman hidhan OPDO keessa. Hayyoota amma jenne keessaa tokko Buzaayyoo Daggafaa inni kunuun ga'uu qulleessaa tarkaanfii namatti fudhachaa jirtan xiqqaadha. Abbaan cabee nageenyi dhufuu qabaa. Kana jechaan maal jechaa? Tarkaanfii namni Oromoonni OPDO'n uummata Oromoo irratti fudhattu baay'ee xiqqatee
dabaltee akka fudhattu jajjabeesse jecha. Dabaltee tarkaanfii biraa jechaa biraa akka raawwattu uummata Oromoo irratti jajjabeesse. Hayyummaan akkanaa sirrii miti. Hayyummaan akkanaa nama raarsuu hin danda'u. Hayyummaan akkanaa cillaaf kataa. Yookiin OPD of dubbachuudhaaf dhufame yookiin immoo hayyummaan isaa waan biraa irratti ta'e dhimma hawaasummaa fi rakkina uummata Oromoof qabsoo dhimma qabsoo uummata Oromoo keessatti rakkina jiru hubannoo irraa hin qabu. Ani kan irraa argee jechaadha. Inni kan biraa achuma taa'ee haaromsaa isin keessatti barbaachisaa. Isin maanguddoonni wajjin teessan kun maal asii gootu akka jechuutti waan haasa'e. Maal isin amma abbootii keenya maal asii gootu jedhee toleeraatti quba qabee haasa'e. Inni akkamitti toleeratti quba qabuu danda'a? Gaafa inni baratee hayyummaa har'attiin qaqqabu kanaaf Finfinnee keessatti akka fe'e ta'u bifa har'attiin toleeraa fuuldura taa'ee dubbatu kana qabaatu toleeraan dargaggummaa isaa ijoollummaa isaatii qabee qoree fi dhakaa boraafatee har'ayyuu Finfinnee keessa taa'ee jiruu gadadoo jiraata qabsoo kanaaf jecha. Toleeraaf inni walitti dhufanii inni toleeraa qeequu hin danda'u. Namni biddeen mataa isaatii jiruu mataa isaatiitiif dhaloota isaa guutuu hojjetachaa ture. Adda bilisummaa Oromoof qabsaa'ota Oromoo kan akka toleeraa adabaatti quba qabuu hin danda'u. Kun waan sirraa'uu qabu. Kan biraa kan inni beekuu qabu. 2017 Asmaraatti taa'e jennee amma irraa dubbannutu toleeraa adabaa fi hogganoota adda bilisummaa Oromoo amdan dargaggoota umuriidhaan isaa gadiitu taa'ee file. Inni kun beekamuu qaba. Uummata Oromoo biratti hogganoota adda bilisummaa Oromoo qabsaa'ota keenyatti quba qaban inni kun beekamuu qaba. Ijoolleen isaa hogganamma jiru kana filte dargaggoota ta'uu duwwaa otoo hin ta'in doktoroota, injiinaroota jiruu ishii dhiiftee qabsoo kanaaf of kennitee bulluqa bosonoota naannoo ollaa fi biyya Oromiyaa keessa jiraachaa turtetu hoggana kana file. Toleeraan muuxannoo inni qabu, hayyummaa inni qabu, hayyummaa eenyu qabu caalayyuu qabsoo kanaaf hayyuu. Qabsoo bilisummaa Oromootiif qabsaa'ota Oromoo caalaa hayyuun tokko illee hin jiru. Kun beekamuu qaba. Wanti OBN keessa jiru gabaabatti kanumaan irraa dubbadha. Waan hin dheeresteef malee waan baay'ee irraa dubbatan. Ulfaadho barbaada. Ifasama biree waan jedhuun qaba wanni kun osoo hin darbiin. Lakki darbaan jiru itti fufi jaallaki. Okay, tole maal seete waa'ee dhimma adda bilisummaa Oromoo haasa'uu kana keessatti yookiin immoo waa'ee dhimma siyaasaa yookiin jaarmiyaa siyaasaan tokko jaarmaan siyaasa tokko kan inni dhaabbatu kaayyoo isaatiif seera isaa irratti dhaabbata. Kaayyoo isaatiif seera isaa irratti dhaabbateetidha. Kaayyoon isaa uummata isaa gara kamitti akka geessu, dhimma qabsaa'u sana garamitti akka geessu. Seerri isaa immoo kaayyoo sana bakkaan gaachuuf seera keessatti seera alummaa kan ta'e ittiin adabuuf jaarmicha ittiin tiksuuf karoora ittiin lafaa kaa'atee bakkaan gahu sana ittiin hojjechuudhaaf jechuudha. Kanaaf namni kaayyoo adda bilisummaa Oromootti miseensa ta'e miseensa kaayyoo adda bilisummaa yoo ta'e yookiin namni paartii miseensa tokkoo yoo ta'e kaayyoo sanatti kakateetta. Yoo kaayyoo sanatti kakateette dhiibba hama rakkoo gadadoo qabsoo fi siyaasa sana keessatti ta'u namni kaayyoodhaaf kakate kaayyoo sana keessa taa'ee jira kaayyoo sana bakkaan ga'uuf qabsaa. Qabsoon siyaasaa akkana. Qabsoo siyaasaa keessatti yookiin immoo jaarmiyaa siyaasaa keessatti namni tokko miseensa ta'ee kakatee qabsoo sana keessatti yoo dhufu sanarraa bahee dhimma jaarmiyaa kaayyoo itti gale sanarraa bahee dhimma dhuunfaa siyaasaa yoo ta'e dhimma aangoo siyaasaa yoo ta'e kaayyoo kan inni
kaayyoo sanatti kakatee waliin immoo haalli siyaasa sana keessatti gal kaayyoo isaatiif otoo hin ta'in dhimma dhuunfaa isaatiif jechuudha. Olola aangoo yookiin faayidaadhaaf jechuudha. Kanaaf jaarmiyaa siyaasaa tokko keessatti yoo namni tokko kaayyoo jaarmiyaa siyaasaatti kakatee gal qabsoo jaarmiyaa sana keessatti huumame akka jaarmaa warra qabsoo irratti du'anii qabsoo sana bakkaan gahuuf du'aniif wareegamanii jaarmiyaa sana keessatti sirreessuudhaaf du'ee of dabarsee of kennee rakkoo gadina irra jiru fudhatee kaayyoo jaallawwan irratti du'an yookiin immoo namootiin qabsoo sana irratti du'an bakkaan gahuuf irratti hojjechuun dirqama isaa ta'a jechuudha. Garuu dhimma sana keessaa bahee yoo haala biraatti siyaasi sana keessatti rakkoolee qabaate achi keessatti sirreessuudhaaf qabsoo irratti godhuu dhiisee yoo sana keessaa bahe yoo sana keessaa callisee deeme warra dhiiga qabsoo sana irratti diinaan ajjeefamanii kaayyoo isaanii galuu jechuudha. Kuni akka kanatti ilaalamuu qaba jechuudha. Namni kaayyoodhaa fi miseensa dhaaba tokkoo ta'a malee yeroo itti tolee fi yeroo inni irra jiruu fi ta'uudhaaf qofa itti ta'uun sirriin ta'uu jechuudha. Takkasan hanan jechuu barbaade. Lammata hanan jechuu barbaade maali? Barbaadan kaasee ture. Amma fakkeenyaaf waa'ee dhimma qaama dhaaba soodoriitti ta'ee jedhame sanatti anama fakkeenyaaf obbo Galaasaa nama kireeditii guddaa kennuufi qabsoo Oromoo kana keessatti beekte. Garuu maal namni tokko yoo seerarra jiraate kireeditii sanallee yeroo hundaa just beek genereeshinii qabsoo kanaa nama geessise nama seena qabeessallee namni tokko seena qabeessi isaa immoo caala seena qabeessa kan ta'u nama seerarra jiru yoo ta'e jechuudha. Amma fakkeenyaaf nama beektee qaama kana keessatti qabsoo kana keessatti godhan kana keessatti dhimma faallaa qabsoo kana keessatti adeemu taa'anii yaada dubbatan ta'uunu dhimma qabsoo kanaaf adeemu genereeshinii qabsoo kanatti du'aa adeemuu fi dhimma dhaaba kana irratti ijoollee du'aa jirtu maal buusa barumsa maalii fida kunillee genereeshinicha hanirraa hubatu qabaa jechuudha. Akkatti madaalullee qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf jaalle leencoo kaasee fi ana obboleechi kiyya jedhee duratti waa'ee dhimmaati miidiyaa kana yeroo kaaftu wanta biraa sa'ee tananii jechuudha. Dhimma achaasaa irratti yaada jaalle leencoon kenna laal. Hundumtuu qabsoo kana keessatti gumaacha godhe qaba. Ana akka laalcha godhu amma dogoggora qabsoonni kana keessatti jaalle leencoon godhe. Oromoon akka madaalutti qaba. Akka madaalutti qaba. Fakkeenyaaf qabsoo Oromoon godhe kana keessatti qabsoo siyaasa addunyaa keessatti qabsoo Oromoo fidu anaan akka kootti akka daawwitiitti yeroo laalu namni akka jaalle leencoon gumaacha kennee jiru dandeettiif beekumsa isaa qabsoo Oromoo sadarkaa qabsoon uummanni hin beekne addunyaan hin beekne sana keessatti qabsoo sadarkaa Oromoo qabsaa'ota Oromoo dhufa jiran keessa dandeettii isaatiin barumsa isaatiin abshaalummaa isaatiin tooftaa hojjetteen qabsoo Oromoo sadarkaatti fidee qabaa jechuudha. Garuu immoo namni tokko qabsoo tokko keessatti qabsoo godhe kan keessatti dhugaa sadarkaa qabsoo siyaasa addunyaa keessatti fiduu keessatti qabsoo duraanii keessatti gaafa qabsoo keessa ture nama gumaacha tokkoffaa sadarkaa tokko irratti jirudha. Garuu laal dogoggora isaan godhan akka ijoollee taa'ee qabsoo kana keessa taa'ee duubarraa laalutti akka qabsoo kana laalutti wanni almasaan yaada isaan soda irratti kan soo garuu aanaan akka kootti ani fudhadhu jechuudha. Fudhatamallee hin qabaatu jechuudha. Maaliif hoo jettee laal gaafa jaalle Galaasaan bu'ee jaalle Daawud jiru obbo Galaasaan bu'ee obbo Daawud itti filamu miseensa dhaaba kanaa ture jechuudha. Obbo Galaasaan obbo Leencoon buleesaa maaf hin dubbanne gaafa sana maaf hin dubbanne beektee yeroo sana keessatti akkana ta'ee jedhee har'a ishuu kana keessatti beektee wal jajuun sun hin fakkaatu jechuudha. Fudhatamallee hin qabaatu jechuudha. Kanan jedhaa jechuudha. Hambiraa
waa'ee dhimma qabsoo Oromoo kanaa gaafa dhuftu laala duratti illee jedheen ture warri siyaasonni Oromoo warri paartootii Oromoo bulchan Oromoo irra caala beeknaa jedhanii yaadanoo ta'e absolutely wrong dogoggora guddaa maaliif hoo jette amma fakkeenyaaf gaafin example nama tokkoon si himu gaafa adda bilisummaa Oromoo Jaallee Daawudiin hoogganamu Finfinnee kan maaliif jaalleen akka sanatti hin siman man Oromoo maaliif Jaallee Galaasaadhaan hin siman akka sanatti okay maaliif warra jijjiirama jedhame warra maqaa dhaaba kanaan dhaabu kan warra liidaroota galan kan maaliif hin siman laali kun tuffannaa ummataati ummata tuffachuudha kun politikaan maaliif olaan jette ummanni gaafa Finfinnee irratti akka sanatti dhaaba kana filatu dhaabni kun kan kiyyaa ijoollee kootitti du'ee jedheetidha simatee jechuudha. Dhaabni sun gaafa lafa Oromiyaa hundaatti adeemu ummanni akkatti beesumate ummata sanatu wallaalaadhaa jechuudha. Kuni tuffannaa ummataati beeku. Ummata sana sammuu akkanaatiin madaalu laalan yoo ta'e akkatti jiran sirrii miti jechuudha. Kuni maal fida? Dhugaa haasa'uu dhabuun rakkoo maali fida? Nageenya takkota uummataa ummatichi qabsoo sadarkaa gahee kanarraa sila amma yeroo kana isaan sadarkaa yerootti wal beektee maqaa irratti wal mormatoon ta'e qaamni qabsoo Oromoo as gahee kana sadarkaa biraatti tarkaanfachiisuudhaaf tokko ta'anii wal mari'atanii halkanii guyyaa isa qaamni diinni nurratti beektee fonqolcha godhu haala adda addaa godhu kan yaaliin adda addaa lamu kan mo'uudhaaf hojjechuu keenya itti fufa. Obbo Barbaada yaada amma obbo Daawit Gumeecha irratti mee wanni dabalataa hin jira kan jettuu fi akkasumas mee saba Sidaamaa yeroo ammaa kana irratti waan isaan irra gahaa jiru Oromoo irra gahaa jira. Kanaaf isa sammee kootu dhiyaadha. Gaariidha. Kan Daawit irraa dubbate sagantaa dhimma saba daree kanaa fi marii OBN irratti deeme ilaalchisee Daawit waan tokko na yaadachiise obbo Leencoon obbo Galaasaadhaan Jaal Galaasaa jechuu. Kun jijjiirama guddaadha. Jaal Leencoon Jaal Galaasaadhaan Jaal Galaasaa jechuun waan jijjiirama guddaadha. Gaafa ture barri kun yeroo tokko VO irratti intervii qabu turan obbo Leencoon waan qabsoo kanaa kaasanii achuma waan Galaasaa wajjin wal qabatu kaasanii kan Galaasaa waaqaa dubbatu jechuu isaanii dhaga'een ture. Galaasanii akkamittiin dhaaba kana keessa dallanee ba'een yoo duubatti deebi'anii ilaalanii obbo Leencoonis beeku Galaasaanis beeku namni biraas nama beekaa jechaadha. Maalirraa achi ba'anii araara fudhachuu qabsaa'onni yeroo tokko walitti mufatu yeroo biraa walitti deebi'u kuni gaariidha. Garuu maqaa kanaan maqaa walitti deebi'uutiin adda bilisummaa Oromoo fi fuutti dhama'an inni akka irraa dubbannu ammallee nan akkinitti amanuu dhugaadhuma walitti dubbachuutu gaariidha. Jibbaaf walirraa naasofnu garuu nu warra lubbuudhaan jiru qooda qabsoo kana keessatti qabna maqaa qabsoo kana keessatti qabna jennee dubbannu otoo hin ta'in kabajaa warra dhugaadhaan qabsoo kanatti innaa hundaa'een iyyuu kaasee ebalufaa shinniggaatti nama 11tu boolla tokkotti dhume innaa jedhamu jechuu duwwaadhaaf jedhamuu hin qabu. Dhugaa dubbachuu wanti sun dhugaadha. Dhugaan isaa eeggatamuu safuun isaa eeggatamuu ooddatamuu qaba. Adda bilisummaa Oromoo jechaan isaan. Isa kan akkasumatti asumarratti isuma kanaan isa kana keessaa ba'aa uummanni Oromoo otoo isa kana keessaa hin ba'in egaa kan hin kaaseen uummata Oromootiif malee isaaniif miti. Kana booda waan tokkummaa Oromoos ta'u waan dhaabolee Oromoo dhugaadhaan dhaabbachuudha. Uummanni Oromoo dhaaba fe'iyyuu deeggaruu hin danda'a. Dhaabota 10 isaa ta'uu 20 deeggaruu danda'a.
uummata miliyoona 50 inuma ga'a afford godha dhugaa dubbachuudhaaf hin ta'an danda'a. Garuu daba dhaabni tokko isa tokko irratti hojjetu ittisuudha danda'uu qaba. Even miseensonni dhaaba tokko wanti daba tokko isa tokko irratti hin hojjetamu dhimma Oromoo miidha waan ta'eef isarraa of eeggachuu dhugaa sanarratti dhaabbatanii dubbachuudha barbaachisa. Kanarraa kan dhimma uummata keenya Sidaamaa kanatti ce'a tokkoof wanti uummata Sidaamaa irratti qaqqabee hedduu nama gaddisiisa. Gaafii mirgaa bara dheeraa gaafatanii biyya fottoksina hin jenne nama mirga isaa dhiibna hin jenne biyyi keenya sadarkaa naannootti nuuyyaa beekamtu achi keessatti afaaniif yaadaan keenya itti gargaaramuu akka dandeenyutti nuuyyaa mijatuudha kan gaafatanii. Bara mootummaa na cuucaatu jira mirga akkanaa gaafachuun nama ajjeechisaa nama hiisisaa nama gidirsaa jedhamee ifatti beekamu gidiraa baay'eetti argan lubbuu baay'eetti dhaban. Barri kun immoo barri jijjiiramni wareegamuma sanaan dhufe. Wareegamni kun qabsoon kun wanta marra jirru kun wareegama uummanni Sidaamaa mirga isaa gaafateef wareega inni baase dabalatee copha isaa sanatu dabalamte qabsoon uummanni biraas uummata Oromoo dabalatee godhame godhe qabatee dhiiga isaaniitiin mootummaa nama masaraa jiru kun masaraa jira. Abiyyi dhaqeetii waadaa galee fi uffata isaanii uffatee kabajaadhaan jaalalaan waadaa galee fi dhufe. Hin deebi'a gaafiin keessan jedhe. Gaafiin isaanii rasaasa taate jechaadha. Dhumaatii akka malee dhangalaatii dhiigaa taate. Inni kun baay'ee nama gaddisiisa. Mirga isaanii hin argatu. Silaa mirgi otoo wareegama dabalataa gaafachuu baatee karuma calqabe kanaan karaa nagaatiin argatame ta'ee gaariidha. Isaan biratti duwwaa miti dhiigni dhangala'uun kan itti fufe. Uummanni Oromoos kunoo idda gaafa mootummaan kun galee warra nagaadhaanii jedhee bosonaa galee dabalatee dhiiga guddaadha itti baasaa jira. Wareegama guddaadha mana dhaattis haa ta'u lubbuudhaan itti baasaa jira. Iddoo hundaatti kanumatu ta'aa jira. Kan Sidaamarra ta'es kanuma. Kan uummata Sidaamarratti ta'ee deebi'ee kan nurrattis ta'utu uummata sana biyya sanaa keessatti hunda akka ta'u akeeka. Gaafii mirgaa uummata gaafachuuf jiran Walaayittaas haa ta'u warra biraa uummanni Oromoos mirga biyya keenya yoo barbaanne akkasii yaadni isaa seera biyya sanaatiin yoo barbaade uummanni Oromoo Riippaabilika Oromiyaa dhaabbachuu danda'a. Mootummaa mataa isaatii dhaabbachuu mirgatti qaba gaafachuu. Yoo akka uummata Sidaamarratti amma waan raawwate kanaati gaafiin sun gaafii wal fakkaataa wareegama wal fakkaataa nu kanfalchiisuudhaaf jiraata jechaadha. Kan biraa wareegamni kun maaltu fuudhe? Dhaadannoo Abiyyi dhaaddate. Duraanuu itti mee jira. Abiyyi dhugaa dubbachuudhaafi mataa mootummaa biyya sanaati. Isatu waadaa galee fi deebi'ee wareegama kan akka kanfalan godhe waraannan najajutu isaan irratti bobba'ee ajjeesaa jira. Yoo gaafii isaanii kana akkanatti itti fufanii ofii isaatiifuu peennaa lafa kaa'ee kilaashii akka fudhatu waan Sumaalee irratti godhe. Sumaalee hoggana qabe malee uummata hin ajjeefne. Hoggana Sumaalee irratti kan raawwate yoo ta'e fakkeenya sanaas yoo ta'e abdiileet qabee mana dhaagolche hogganoota isa wajjin hin jiran. Isa kan immoo hoggana dhiisee uummata fixuutti tarkaanfatan. Kan biraa maqaa balleessuudha kan isaan godhan. Saamicha immoo wareegama kanfalu kana keessatti saamicha irratti bobba'anii kan jedhu. Saamicha uummanni Sidaamaa miti kan saamu. Warra achi keessa jirutu wareegama sana baay'isuudhaaf saama. Abiin fa'aa uummata biraa warra deequmsi kun akka babal'atu barbaadutu saama. Warri biraa warra irraa dubbachuu gabaabsitu warra keessaa bahuudhaaf miidiyaalee ala kana jiran kan akka miidiyaa isaati kan akka lakkoofsa 360 jedhee isaatirraa fottokee dhaabbate kana olola isaan oofan innaa tokko qajeelfama isaan kennanii mootummaan sun socho'ayyuu fakkaata. Waan Oromoo irratti godhuunis waan amma Sidaama irratti godheenis kan arginu.
waan controversial ta'e waan jeequmsa uumu yoo mirgi uummata Sidaamaa akka waan uummata Sidaamaa mirga isaa naannoo ta'uu deeggaranii fakkeessanii eenyutu sagalee kennaa kan jedhu yaada wal'aa kaasu. Sidaamatu sagalee kenna manni kun ifa ta'uudha qaba. Uummanni Sidaamaa isatu sagalee kenna. Sidaamaa jechaan Sidaamadha. Nama biraatii miti. Yoo seerummaadhaan immoo namni Sidaamaa ta'e, Amaarri Sidaamaa ta'e, Oromoon Sidaamaa ta'e, warri biraa Sidaamaa ta'e, Sidaamummaa argatee jiraate inni isin kennaa jechaadha. Amman Oromoo ta'etti biyya Sidaamaa keessa jiraadhedha. Sidaamaa biyya ta'ii yookiin naannoo ta'ii yookiin naannoon ta'ii jedhee sagalee itti kennuu hin danda'u kun beekamaadha. Inni kaan qabeenya akkam ta'aadha kan jedhan qabeenya warra achitti ture. Qabeenya warra achitti ture akkuma walitti ta'a seeraan seera biyya sanaa keessatti ittiin ta'a. Inni biraas dhaqee akkasumatti tora. Yoo ammas dhaqee horuu danda'e kan akkasumatti tora. Inni kun nuufis hin ta'a. Finfinnee keessattis kanuma kaasa. Lafa uummata keenya irraa fixanii qabeenya nu saamanii irratti horanii qabeenya achitti horreessa geessinaa jedhu iddoo biraattis kanuma jedhu. Qabeenya horan achumatti akkuma dhatti buletti itti bulu. Qabeenya eegi nurratti horaniif qabeenya keenya eegi qabeenya kana keenya qabataniif biyya nurraa fudhachuu hin danda'an biyya Sidaamas akkasuma fudhachuu hin danda'an. Kanumaaf uummata Sidaamarra waan ga'eef hin gaddina waan mirga isaanii isaan gaafatanii fi karaa hundaanuu bira dhaabbannaa gaafin isaanii gaafii keenya kanuma jechuu barbaada. Ulfaadha obbo barbaada. Obbo Daawit. Egaa barbaadan akkuma jedhee mirga saba tokko saba santu murteessa malee sabni biraa fagoo irraa dhufee murteessuu jedhee jala murteessee maaltu sitti dhagama waa'ee uummata kana wanni isaan irra ga'e kun maal fakkaata? Karaa keetiin mee yaada kee nu dhiyeessi. Biree dhugaa akka ilmoo namaa tokkotti dhiigi dhangala'e kun garmalee nama gaddisiisa. Uummanni kun gaaffii mirga isaa gaafatee gaaffii mirgi seerri biyyichaa isaa eeyyamuu gaafatee gaafachuun mirga isaati. Hanbii sun kenneef otoo hin ta'in rabbumatu uumama rabbitu namaa kenne gaafa namaa uummata tokko afaan namaa kennu rabbi eenyummaa ofii kan namaa kennu rabbi. Uummanni tokko immoo eenyummaa isaarratti maalummaa isaarratti afaan isaatiif eenyummaa sabummaa isaarratti lolachuun mirga isaa gaafachuun kan rabbi isaa kenne qoda ta'eef gaafachuun dirqama isaati jechuudha. Yoo hin gaafanne illee rabbi biratti gaafatamaadha. Maaliif uummanni tokko akka rabbi isa uumetti afaan isaatiif aadaa isaatiin jiraachuun rabbi isarraa eega. Maaliif rabbi kun gaafa nama uume beekeetu uume. Afaan kanas beekee isaan uume eenyummaa isaaniitti kanaafuu isaanis biyya keenyatti ofii bulfannaa aadaa keenya guddifannaa eenyummaa keenya guddifannaa afaan keenya guddifannaa jedhanii godhanii jechuudha nu godhan. Wanti godhan rabbi biratti illee fudhatamaadha. Nama biratti illee fudhatamaadha jechuudha. Nama sammuu qabu. Namu sammuu dhugummaa rabbi sodaatu qabuuf dhimma fudhatamaadha jechuudha. Kanaaf wanni ta'e sun garmalee nama gaddisiisa. Wanni kuni wanna Oromoo irra illee ta'aa jirudha. Wanna hundaa kaniifu qabsoodha. Qabsoo isaanii tasgabba'anii haala seeraanis haaluma ta'uu hundaan qabsoo isaanii adeemsaniif wanna ittiin kaaniif wanna yaadan wanna rabbi haqaa isaanii qabu san argachuun mirga isaaniitiin jedha jechuudha. Kanaaf warra du'aniif garmalee hin gadda. Mootummaanis dhimma kana beektee harrabbi qoodee namaa kenne nama dhorkachuuf yaaluun rabbi wajjin illee wal dhabuu qoda ta'u. Kanaaf kana hubatee akka mirga isaaniitti aadaa isaaniitiif afaan isaanii akka isaanii tolutti of bulshanii akka beektee ofiidhaan nagaan bulanii aadaa isaaniitiif afaan isaaniitiif beektee seenaa isaanii guddifachaa biyya sanaafis bu'aa akka ta'an mootummichis itti yaaduun barbaachisaadha. Yoo uummataa yaaddedha biyya tokkoo yaaddaa jechuudha akka mootummaatti illee. Kanaaf dhimma kanarratti gabaabumatti kanan jedhu kanuma galatoomuu dire. Ulfaadha. Daawwattoota keenya egaa sagantaan keenya kanarra qabannee dhufne kanumaan raawwanna.